Koloneel Takkaa Tulluu Roobii. Gaazexaan Bariisaa akka eegaluuf Takkaa Tulluutu nu fayyame. Qondaala duraanii adda bilisummaa Oromoo kan ta'e obbo Leencoo Lataa namoota muraasa itti gaafatamaa tika dargii Koloneel Takkaa beekan keessaa tokko. Walbaruun isaanis hundeeffamuu gaazexaa Bariisaa wajjin akka walqabatu dubbatu obbo Leencoon turtii BBC waliin taasisaniin. Gaazexaa Bariisaa gadi dhaabu irratti hayyama Koloneel Takkaa Tulluu argachuutu nurra ture jechuun mana jireenyaa Takkaa akka deeman himu obbo Leencoon. Dhaabni ABO yeroo hundeeffamu namoota garaagaraatiif itti gaafatamni kenname. Kaan dhimma siyaasaa, kaan hariiroo alaa tolchuu fa'aa irratti yoo ramadaman, obbo Leencoon dhimma hawaasummaa irratti akka hojjetaniif itti gaafatamummaan itti kenname. Karaa ittiin hawaasa wajjin walitti dhufeenya uumanii fi hawaasa Oromoo keessatti dammaqinni uumamu irratti hojjechuu jechuudha. Kana galmaan ga'uuf ammoo gaazexaa qabaachuun dirqama akka ta'e murtaa'e. Gaazexaan Bariisaa iccitiin kaayyoo ABO galmaan ga'uuf akka hundaa'e godhame. Dargiin aangootti dhufee sagantaa beeksise keessaa tokko sagantaa warraaqsa dimokiraasii haaraa Addisuu Dimokiraasiyaawii Abiyoot Proogiraam jedhu ifa godhee ture waan ta'eef kan akka carraatti fayyadamuun gaazexaan kun yoo hayyamame sagantaa dargii kanas akka beeksisan fakkeessuun hayyama argachuuf yaadan. Iccitiin dhoksaa garuu karaa ittiin hawaasatti dhiyaatan haala mijeeffachuudha. Gaazexaan isaan hundeessuuf jedhan sagantaa dargii kana akka deeggaru itti himanii Koloneel Takkaa Tulluu akka eeyyameef kaasu obbo Leencoon. Gaazexichi maaliif akka cufame hawaasa biraa gaaffiin hammaannan karaa Koloneel Takkaa Tulluu waamichi nu godhamee gaazexaan Bariisaa deebi'ee hojii eegalee jedhu obbo Leencoon. Qondaalonni ABO fi Mangistuu Hayilamaariyaam akka wal argan kan godhe Takkaa Tulluuti. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo erga hundaa'ee biyyoota qabsoosaa deeggaran barbaacha kan ija irra godhate keessaa tokko Somaaliyaa ture. Itoophiyaa fi Somaaliyaan walitti dhufeenya gaarii hin qaban turan waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuun Somaaliyaan dargii wajjin waan walii hin galleef qabsoo Oromoo deeggaruu dandeessi yaada jedhu qabachuun dhoksaan namoonni 6 Somaaliyaatti ergaman. Namoota kana dhoksaan koodii M6 jedhamuun qindeessee adda dureen kan erge Baaroo Tumsaa akka ta'etu himama. Kana milkeessuu keessatti ga'een Koloneel Takkaa Tulluu salphaa hin turre jedhama. Obbo Dheeressaa Qixxee qondaala duraanii adda bilisummaa Oromooti. Qabsoo hidhannoo ABO'n gaggeessuuf deeggarsa Somaaliyaa gaafachuuf namoota 6 ergamanii fi yeroo achii deebi'anis akka isaanirratti baramee hin hidhamne gochuu keessatti qindoominni Baaroo Tumsaa fi Koloneel Takkaa Tulluu cimaa akka ture BBCtti himaniiru. Bara 1975 yeroo Baaroonii fi Jaallansaa warri akka Magarsaa Barii fi Leencoo fa'aan walitti qindeessanii namoota 6 Somaaliyaatti ergan Takkaa Tulluu qooda guddaa qabaa jedhu. Namoonni Somaaliyaatti ergaman sun erga achi gahanii booda hidhaa fi dararaan irra gahee gara biyyaatti deebi'an. Yeroo achis deebi'an rakkinni akka isaan hin mudanneef shoorri Takkaa Tulluu taphate salphaa hin turre jechuun deeggarsa dhoksaan taasisaa ture himu. Obbo Leencoon waan yeroo sana mudate itti dhiyeenyan beeku. Akka isaan jedhanitti miseensonni adda bilisummaa Oromoo namni 6 filamanii dhoksaan Somaaliyaatti ergamuun isaanii Itoophiyaa fi Somaaliyaan walii hin galan waan ta'eef carraa kanatti fayyadamuuf ture. Jara keenya nama 6tu Somaaliyaatti ergaman. Somaaliyaa irraa Yaman dhaqan. Yaman irraa Somaaliyaatti deebifaman. Yeroo achi jiran kana hunda Somaaliyaan farra Oromoo ta'uu ishii hubataniiru. Achi yeroo biyyatti deebi'an Takkaatti geessine jechuun namoonni deeman dararaan irra ga'uu hubatanii akka deebi'an himu. Namoonni 6 dhoksaan Somaaliyaatti ergaman Abboomaa Mitikkuu, Gadaa Gammadaa, Muhee Abdoo, Ibraahim Kaliil yookiin Boruu Bariisoo, Zakkaariyaa Huseenii fi Usmaanii. Itoophiyaa fi Somaaliyaan waraanatti seenuun isaanii akka hin oolle ABO'n dursee hubateera. Kana keessa fayyadamuuf michummaa Somaaliyaa barbaacha namoota erguunis farrummaa mootummaa Ziyaad Barree bareechanii hubatan. Somaaliyaan mootummaa Itoophiyaa kana loluu ishee hin oolu kan jedhurraa kaanee erga mootummaa wajjin wal dhabde firanuuf taate kan jedhu yaada qabna turre. Garuu diina akka isheen taate booda haala adeemsaa keessa agarre jechuun namoonni sun gara biyyaatti akka deebi'an himu obbo Leencoon. Garuu immoo harka duwwaa hin deebine odeeffannoo tikaa gurratti guuttatanii deebi'an. Diinni diina kootii fira kooti akka jedhan sana qophii waraanaa Somaaliyaan taasisaa jirtu dargiif fidanii dhufan. Kun immoo Mangistuu Hayilamaariyaam wajjin akka wal arganiif carraa isaaniif bane.
qondaalota adda bilisummaa Oromoo Somaaliyaa irraa deebi'anii fi mangistuu kan walitti fide ammoo itti gaafatamaa tika Itoophiyaa kan ture Koloneel Takkaa Tulluu akka ta'e dubbatu obbo Leencoon. Erga biyyatti deebi'anii Takkaattis geessine. Takkaan ammoo mangistuutti isaan geesse. Mangistuu wajjin wal dubbisanii qophii Somaalonni itti jiranis hubachiisanii dhiibbaa Somaaliyaa irraa dhufuuf deemu akka gaariitti ibsan. Akka kanatti qophii waraanaa mootummaan Itoophiyaa gochaa turetti gumaachanii jechuudha. Yeroo gaazexaa bariisaa hayyamsiisuuf deddeebi'anis ta'ee yeroo dhimma biraatiif deeman Koloneel Takkaa Tulluu mana jireenyaa isaa deemanii haasofsiisaa akka turan himu obbo Leencoon. Wanti hundi iccitii waan ta'eef odeeffannoo bal'aa hin beeknu turre. Takkaa biiroo isaa hin dhaqne mana isaatti dhaqna ture. Manni isaa karaa gullallee kana galgala dhaqnee manatti haasofsiifnaa jedhu. Koloneel Takkaan itti gaafatamaa tika Itoophiyaa ta'e osoo jiruu biiroo dhiisee manatti isin simachuunsaa maaliif jennee obbo Leencoo gaafannaan quuqama qabsoo Oromoof qaburraa ka'ee akka ta'e ibsu. Koloneel Takkaan durii kaasee nama quuqama qabu ture. Qondaala duraanii adda bilisummaa Oromoo kan turan obbo Dheeressaa Qixxee namoota muraasa gumaacha Koloneel Takkaa Tulluu qabsoo Oromoo keessatti dhoksaan gumaache beekan keessaa nama tokko. Koloneel Takkaan dhaloonni isaa Finfinnee naannoo Gullallee akka ta'ee fi bara mootummaa Haayile Sillaaseetii kaasee loltuu ta'ee tajaajilaa akka turee fi bara Haayile Sillaaseetuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaataa akka ture himu obbo Dheeressaan. Takkaan dhalootan warra Gullalleeti nama dammaqaa ture jechuun bara Haayile Sillaasee paarlaamaadhaafuu dorgomee akka ture himu. Paarlaamaa dorgomee akka dhabe qubanan qaba. Miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaas akka ture himama jechuun duriirraa kaasee quuqama akka qabaachaa ture himu. Akka obbo Dheeressaan jedhanitti Takkaa Tulluu maatii Jeneraal Damissee Bultoo fa'aa waliin walitti dhufeenya cimaa qabu. Maatiin Jeneraal Damissee Bultoo fi qabsoon Oromoo hidhata cimaa qabu. Jeneraal Damissee Bultoo fonqolcha Dargii irratti yaalamee fashaleen Eertiraatti ajjeefaman. Obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo kan ta'an aadde Warqee Bultoo ejersaa haadha warraa Baaroo Tumsaati. Baaroo Tumsaa ammoo namoota qabsoo Oromoo miilan gadhaaban keessaa tokkodha. Koloneel Takkaa fi Jeneraal Damissee Bultoo lamaanuu qondaaltota olaanoo Dargii waan turaniif bareechanii wal beeku. Gama biraan ammoo Koloneel Takkaan Baaroo Tumsaa wajjin walitti dhufeenya cimaa qabu. Keessumaa Koloneel Takkaan durii kaasee obboleessa Jeneraal Damissee Bultoo kan ta'e Kabbabaa Bultoo wajjin sirritti akka walitti dhufanii fi qabsaa'onni hedduun dhoksaan mana Kabbabaa'utti akka wal arganii mari'ataa turanis yaadatu obbo Dheeressaan. Takkaan obboleessa Jeneraal Damissee Bultoo kan ta'e Kabbabaa Bultoo ejersaa waliin hiriyaadha. Ollaa walii jiraatus. Manni isaanii lachuu naannoo Askooti jechuun manni Takkaa Tulluu fi obboleessa Jeneraal Damissee Bultoo walitti dhiyoo akka ta'e kaasu. Takkaa fi qabsaa'onni biroo Askootti mana Kabbabaa Bultootti akka wal arganii fi kanarraa kan ka'e obboleessi Jeneraal Damissee Bultoo Kabbabaa'u ji'a tokkoof Maakalawitti hidhamee akka turee fi booda obboleessumti isaa Jeneraal Damisseen akka gadi lakkise yaadatu obbo Dheeressaan. Inni jechuunis Kabbabaa'u Bultoo nama Ameerikaatti baratee ture waan ta'eef industirii tokko itti gaafatamaa ta'ee gaggeessaa ture. Mana jireenyaa bal'aa qaba waan ta'eef qabsaa'onni achitti wal gahanii mari'atu. Nuyis booda badhoo dachaas faana ijoollee achumatti ijaaraa turre. Keessumaa Takkaa Tulluu Damissee Dheeressaa Nugusee Nagaasaa fa'aa wajjin wal qunnamee waa'ee Oromoo hubachiise Baaroon. Bara aangoo qabdan kana hojjedhaa uummanni keenya lafan qabu jechuun mirga Oromootiif akka isaan dammaqan gochaa ture jechuun namoota mootummaadhuma Dargii keessa taa'anii akka hojjetan gochaa turuusaa akka beekan himu obbo Dheeressaan. Keessumaa itti gaafatamaa tika biyyaa kan ture Koloneel Takkaa Tulluu wajjin hidhati Baaroon qabu ABO'n akka garaasaa Finfinnee fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti akka waloru carraa guddaa uumeef. Kana obbo Leencoo Lataa mootummaadhuma keessa teenyee mootummaa irratti hojjetaa turre jechuun ibsu. Osoo irratti baramee gara dirreetti hin ba'in dura hojjetaa mootummaa Dargii ta'uu kan himan obbo Leencoon hojii hin qabnu waan ta'eef biiroo keessa teenyee bilbiluma mootummaatiin mootummaa irratti hojjetaa turre. Waraqaa garaagaraa fa'aa qopheessinee maxxansiisaa turre jechuun Dargii keessa ta'anii seelii ABO ijaaraa fi gargaaraa turuu himu. Koloneel Takkaan qabsaa'ota mana hidhaatii baasuusaa itti gaafatamummaa tika biyyaa irraa akka ka'u godhe. Koloneel Takkaan qabsaa'onni Finfinnee keessatti yeroo seelii ijaaran dirreetti waraana gurmeessan argee akka nama hin agarree bira darbuu qofa osoo hin taane akka balaan isaanirra hin buuneef asiin ba'aa asiin galaa jechuun golgaa kennaafii ture. Kun ammoo Mangistuu Hayilamaariyaam biratti ija shakkiitiin akka ilaalamu isa taasise. Keessumaa qabsaa'onni hidhaman yeroo gabaabatti mana hidhaatii hiikamuu fi Finfinnee keessaa ba'anii bosona yeroo galan Dargiin akka ilkaan itti ciniinnatu taasise.
Kana ammoo taatee bara 1975 mudate akka fakkeenyatti kaasuun ibsu obbo Dheeresaan namoota baaroo tumsaa takkaafaa wajjin haala mijeessuun gara Somaaliyaatti erganii turan keessaa erga deebi'anii booda Abboomaa Mitikkuu nama qondaala dargii tokko ajjeesee mana hidhaatii baafamuu isaati. Halkan tokko abboomaan konkolaataa oofee Kaasanchiisii ka'ee gara mana abbaasaa kiiloo 6 imbaasii Masirii cinaatti argamutti osoo galaa jiru qondaalli nageenyaa dargii tokko isa ajjeesuuf isa hordofe. Osoo inni konkolaataa oofee galgala gara manaa galuu namni dargii ajajaa 50 ofiin jedhu tokko mooraa dargii keessaa itti ba'ee hordofee ajjeesuu barbaade. Osuma dheessuu mana warraa ga'ee biraa hafuu didee konkolaataa keessaa bu'ee harka kennadhu gaafa jedhuun abbooma shugguxii baasee bitaadhaan dhukaasee ajjeese jechuun erga ajjeesee booda manni murtii abboomatti hidhaa waggaa 1 qofa murteesse. Haa ta'u garuu abboomaan ji'a 4 qofa hidhamee tattaaffii takkaa tulluu fi baaroon taasisaniin mana hidhaatii ba'ee qabsoo hidhannootti dabalame. Taateen biraa ammoo adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'inni warraaqaa jedhamu dargaggoota Oromoo dammaqsuuf hundaa'ee waraqaan isaan maxxansan tika dargiitiin qabamuu isaati. Warraaqa kan jedhamu kan ijoollee Oromoo dammaqsuuf ijaarre nama 6 ta'anii jalqabne namni 2 nurraa citanii Dambii Disaasaa fi Mitikkuu Tarfaasaa mi'eessoon nu harkaa taanaan Abeel Mitikkuu obboleessa Abboomaa Mitikkuu ana Dheeressaa Qixxeessaa Daawud Ibsaa fi Badhoo Dachaasaa 4 taanee itti hafne jechuun waraqaa warraaqsa jedhu maxxansuun buufata xiyyaaraa fi bakkeewwan garaagaraa iddoo garaagaraatti dhoksaan ergaa akka turan himu. Waraqaan kun har'uma maxxanfamee buufata xiyyaaraa Godee Asmaraa faa gaha. Buufata xiyyaaraa keessaa nama qabna waan ta'eef jechuun hanga barruun bakkalcha jedhu dhufutti waraqaa warraaqa jedhuun hojii dammaqinaa guddaa akka hojjetan himu. Waraqaan kun maxxanfamee kan kaa'amu ammoo mana jireenyaa maatii Abboomaa Mitikkuu kan ta'an obbo Mitikkuu Waaqaati. Waraqaan dhoksaan ABO'n maxxansiisee raabsu guyyaa tokko harka tika dargii gale. Waraqicha manaa fuudhee kan ba'e ijoollee xixiqqoo kan ta'an obbolaa Abboomaa Mitikkuuti. Obbolaan Abboomaa Mitikkuu namni 2 Jootee Mitikkuu fi Albaasaa Mitikkuu jedhaman fuudhanii karchalleetti galchan. Waraqaticha wajjin qaban ijoollee sana ni fixu jennee sodaannee turre. Ijoollee sana takkaafaa kan baase duuba isaa baaroon jiraatus shoora guddaa taphatee ijoollee sana kan baase takkaadha jechuun dubbichi irra dibamuudhaan akka bira darbamu godhamu himu. Keessumaa ammoo Damissee Tacaanee yookaan Gadaa Gammadaa mana hidhaatii akka ba'u gochuunsaa Koloneel Takkaa irratti isa dhumaa funyoo jabeesse. Damissee Tacaanee yookaan Gadaa Gammadaa mana hidhaatii kan baase Takkaa Tulluuti jechuun sana booda Takkaanis aangorraa akka kaafame dubbatu obbo Dheeresaan. Takkaa Tulluu fi Dabalaadhinsaa Koloneel Takkaa Tulluu fi Koloneel Dabalaadhinsaa warra hundeeffama dargiitii kaasee keessa turanii fi qondaalota olaanoo turanii. Lamaanuu qoqama qabaachuu isaanirraa kan ka'e dargii keessa taa'anii dhoksaan warra hojjetanidha. Dargiin yeroon namoota deemsa isaa mormanii fi hundeessitoota ta'an hedduu sooramaa fi ajjeesuun of keessaa dhabamsiise. Isaan keessaa Takkaa Tulluu fi Dabalaadhinsaa warra dargiin maqaa sooramaan ofirraa gaggeessedha. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti keessumaa mi'eessoon dargii keessaa bahee fi baaroo tumsaa dirreetti bahee Mangistuu Hayilamaariyaam kophaatti hambisuuf shirri keessoo hedduu akka hojjetamee fi namoonni Oromoo quuqama qaban kanneen akka Takkaa Tulluu fi Dabalaadhinsaa faa sooramaan gaggeeffamuu kaasu. Dabalaadhinsaa kitaaba isaa Mootoo Manoor yookaan Du'anii Jiraachuu jedhu keessatti inni fi Koloneel Takkaa Tulluu shiraan guyyaa tokko soorama bahuu isaanii raadiyoo irraa dhaga'uu barreesseera.